Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuu nama uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoo isaatiin afaan qulqulloota abboota keenyaaf harmoota keenyaa yeroo hundumaan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota argamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenya qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa afuraffaa kitaabilee kakuu haaraa barachaa akka jirru bolaawwan barumsa kana barachaa jirtan ni beektu. Barumsa kana kutaa 18ffaa guyyaa darbeedhaan ergaawwan qulqulluu Phaawulos tartiiba kitaaba qulqulluu kaa'amaniidhaan kan torbaffaa kan ture ergaa gara saboota Qolaasiyusitti kan ergame ture. Ilaallee kan dhaabbanne guyyaa kanas immoo isama itti fuudhaan har'as kutaa 9ffaa barumsa kanaa kan ta'u kutaa 19ffaa barumsa kanaa kan ta'u kitaabilee yookiin ergaawwan qulqulluu Phaawulos keessaa kan 8ffaa ergaa gara saboota Tesaloniqeetti kan ergame kan jalqabaa kan barannudha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan tartiibaa ergaawwan qulqulluu Phaawulos kitaaba qulqulluutti argannu keessaa kitaabni 8ffaan yookiin ergaan 8ffaan ergaa gara saboota Tesaloniqeetti ergame kan jalqabaati. Kan jalqabaa kan jedhu maaliidhaafidha? Yaa kutaawwan darban yeroowwan darban akkuma ilaalle Tesaloniqeetti qulqullichi Phaawulos ergaa si'a lama waanta ergeedhaaf inni kun maal jedhama? Jalqaba kan ergame jennee kan ittiin barannu waan ta'eedhaaf kan tokkoffaa jedhameera jechuudha. Tesaloniqeen yaa akka seensaatti waa'ee magaalattii kanaadhaaf argamni ishee biyya Giriikidha. Waamicha duraadhaan yookiin yeroo duriidhaan magaala gurguddoo Meqeedooniyaa kan turtedha. Guyyaa har'aa immoo biyya Giriik keessatti magaalota argaman gurguddoo keessaatu kan lammaffaadha. Magaalli Tesaloniqeen jechuudha. Egaan qulqullichi Phaawulos gara kanatti ergaa osoo hin ergiin durseetu mana kiristaanaa magaalaa kanatti hundeesseera. Jechuun maal jechuudha? Dursee deemuudhaan isaan barsiisee kiristaanota hundeesseera. Eessatti? Tesaloniqeetti jechuudha. Isa kan ergaa irratti bal'inaan ni ibsanna. Kanaaf deemee barsiisuudhaan kiristaanota taasisee mana kiristaanaa isuma qulqulluu Phaawulostu magaalaa kanatti hundeessee jechuudha. Erga kana booda bakka biraa taa'uudhaan Ateenaa osoo jiru erga isaan barsiisee kiristaanummaa isaan qabsiisee booda waggoota baay'ee booda immoo jechuudha naannoo bara 50ffaa irratti Ateenaa osoo jiruuti ergaa kana saboota kanaaf barreesse harka Silwaanos booda maqaan isaa Siilaas kan jedhamee fi akkasumas immoo duuka bu'aasaa kan ture Timooxiyoosiin isaaniif ergeera jechuudha. Akka seensaatti kana beekuu dandeenya. Taani kan ilaallu immoo kaayyoo ergaa kanaati. Qulqullichi Phaawulos bakka biraa taa'e yookiin Ateenaa taa'uudhaan ergaa kana barreessuun maaliif barbaachise jennee gaafa ilaallu kaayyoowwan isaa muraasa ni arganna. Isaanis warri armaan gadiiti. Kan jalqabaa akkam ture? Timooxiyoos deemee ilaalee ture. Ergichuma gaafa dubbisnu ni arganna. Timooxiyoos deemee saboota Tesaloniqeedhaan ilaalee ture. Innaa yeroo isaan ilaalutti saboonni kun jajjabaachuu isaanii jaalala isaanii akkasumas immoo waliigaltee isaanii gaafa argu dhufee qulqulluu Phaawulositti kana hundumaa yeroo himu qulqullichi Phaawulos gammaduusaa akkasumas immoo gammachuusaa kana isaaniif ibsuudhaaf galatoodhaaf jecha ergaa kanaa isaaniif barreesseera. Kan biraan immoo gidduu isaaniitti illee wal mormii baay'isaa tura waan ta'aniidhaaf wal mormii kan akka isaan dhiisaniidhaaf jecha ergaa kanas isaaniif barreesseera
Tokkos immoo saboonni kun akkam jechaa turan yaada isaan jechuudha. Namni yeroo du'u achumaan du'ee kanaafuu itti fokkaateetu baay'ee gaddaa abdii kutachaa waan ta'aniidhaaf kanas immoo dhiisuu akka qabanitti iyyuu namni du'ee achitti akka hin hafne gara jireenya haaraatti deebi'ee akka inni ka'u isaaniif ibsuudhaan barreesseera jechuudha. Kan biraan immoo namoonni yookiin kiristaanota Tasalonqee jaalala waliif qabu jenneerra jaalala isaanii kana caalaatti ibsuudhaaf maal gochaa turan? Haadha manaa walii isaanii waliif kennuutti gaa'ee turan. Innaa jaalalli kan biraati haadha manaa waliif laachuu fi haadha manaa walii garuu dabarsanii mana biraaf kennuun sirrii akka hin taane barsiisuudhaaf jecha ergaa kanas isaaniif barreesseera. Dursees immoo yeroo isaan waliin ture waa'ee dhufaatii lammaffaa gooftaa keenyaa isaan barsiisaa ture. Gooftaan keenya akka deebi'ee dhufu isaan barsiiseera. Dhufaatiin kun immoo akka hattuutti akka ta'e eenyuyyuu beekuu kan hin dandeenye isaan barsiisuu yaadachiisuudhaan hojii dukkanaarraa fagaatanii dammaqanii akka jiraataniidhaaf jecha ergaa kanas isaaniif barreesseera jechuudha. Kaayyoowwan ergaa kanaa salphaadhumatti gabaabatti kana fakkaatu. Gara qabiyyee kitaaba yookiin ergaa kanaatti yommuu deebinu ergaan qulqullicha Phaawulos gara saboota Tasalonqeetti kan ergame kan jalqabaa boqonnaawwan 4 kan qabudha. Boqonnaawwan 4 kana qo'annaadhaaf akka mijatuudhaaf bakka 4tti qoodne ilaaluun dandeenya. Kan jalqabaa boqonnaa tokkoffaatti kan argannu kan jalqabaa seensadha. Seensa jechuun nagaa gaafachuudha. Ergaawwan qulqulluu Phaawulos amaloota isaan qaban keessaa tokko maal ergaa isaa keessatti jalqaba nagaa gaafachuudhaan kan eegaludha. Itti aansuudhaan immoo galatoonni isaaniif barreessedha. Galatoo maali? Amantaa qabaatanii amantaa isaanii kanaan akka isaan barsiisanitti ittiyyuu maal jedhee na fokkaattaniittu anaanis fokkaattaniittu waaqayyoonis fokkaattaniittu jechuudhaan barreessaafi. Anaan fokkaattaniittu waaqayyoodhaan fokkaattaniittu jechuunsaa namni waaqayyoodhaan guutummaa kanaan fokkaataa jechuu keenya osoo hin taane fakkeenya waaqayyoo argattaniittu jechuudha. Fakkeenya waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Waaqayyo bifaaf fakkeenya isaatii dhala namaa uumeera. Bifti waaqayyoo guutummaadhaan dhala namaa hundumaadhaaf kennameera. Fakkeenyummaan waaqayyoo garuu namni mataa isaatii kan argatudha. Qulqullummaadhaan jiraate jechuudha. Innaa waaqayyoodhaan fokkaattaniittu jechuun waaqayyo kan jaallatu, waaqayyo kan barbaadu hojjettanii daandii isaadhaan argamtaniittu jechuudha malee guutummaatti akka nuti walii keenya akka wal fakkaannu akka bifa kanaatti kan ilaalamu miti. Qulqullichi Phaawulos akkas jechuudhaan amantaa keessaniidhaan hojii gaarummaa keessaniidhaan unkaan sinii turuutii warreen biraa kan akka warreen mandeen Akaakiyaan fa'aa Meqedooniyaan fa'aa isinirraa baay'ee barachaa jiru jechuudhaan barreessaa jechuudha. Bargis kiristaanummaan isuma kanadha. Namni ofii isaatii jiraate arraba isaatiin osoo hin dubbatiin immoo namoota biraa fakkeenya ta'u namoota biraa barsiisu jechuudha. Saboota kana haala kanaatiin qulqullichi kun galateeffateetu ni argannaa jechuudha. Boqonnaa tokkoffaatti haala kanaatiin ibseera. Boqonnaa lammaffaadhaatti immoo maala lamaan masalitti kan argannu Tasalonqee yeroo barsiisu kan isa mudatedha. Yaa'u qulqullichi Phaawulos tajaajila isaa keessatti isaaf mijatee makiinaan isaaf qabamee bakki bultii isaaf qabamee nyaanni isaaf shaffanamee uffanni maal hundumtu isaaf ta'eetu miti sagalee waaqayyoo barsiisaa kan ture. Gidiraawwan baay'ee keessa darbuudhaan kan barsiisaa ture. Gidiraawwan baay'ee keessa jechuudha. Innaattiyyuu maal jedhaa waaqayyoo gidiraawwan qorumsa kan inni nutti fideera. Kana keessa dabarree akka isa tajaajiluudhaaf barbaadeera waan ta'eedhaaf jedhee kana gammachuudhaan fudhatee tajaajilaa ture. Tasalonqee yeroo barsiisaa turetti baay'ee osoo ari'atamuuti. Ittiyyuu ari'atamuudhaan kan bahedha. Magaalaa sana erga barsiisee booda ari'atamuudhaan osoo isaa wajjiraan waliin geggeessin barumsa isaa osoo barsiisu gidduutti kan ari'amedha magaalaa sana keessaa ta'uuna. Qormaata sana kan hundumaadhaaf waaqayyoodhaan galateeffachaa kana isaanitti barreesseera. Dabalataan immoo Timootiyoos booda gara isaanii akka ergamee fi kan inni itti himes barreesseera boqonnaa 3ffaa gaafa laallu immoo. Timootiyoos duukaa bu'aan qulqullichi Phaawulos jechuudha. Qulqullichi Phaawulos ari'atamuun erga bahee booda yeroo booda jechuudha. Duukaa bu'aa isaa kana deemee ilaali maalirra jiru jechuudhaan ergeera. Innaa kana booda innis deemee gaafa ilaalu jaalala akka isaan qabaatan, akka isaan wajjiraan jiraatan, akka isaan wal kabajan kana hundumaa argeetu dhufee isatti himeera jechuudha. Kanatti qulqulluun Phaawulos gammadee yaa'u kaayyoon isaas tokkos gammachuusaa kana isaaniif ibsuuf jennee akkuma jalqaba ilaallee jechuudha. Kana galmeessira boqonnaa 3ffaa irratti. Boqonnaan 4ffaa immoo gorsa waa'ee ejjaadhaaf jaalalaafidha kan inni barreesse. Gorsa waa'ee ejjaa.
Kifuu hamaa akka ta'e jechuudha. Jalqaba akkuma ilaalle kaayyoonsaa isaan jaalaan fokkeessaniitu wanta waaqayyoon jaalan raawwachaa waan ta'edha. Ejja irraatii of eeggachuun akka barbaachisu akka warreen alagootaa ejja hawwuunis erga raawwachuunis kiristaana irraatii akka hin eegamne kiristaanni tokko kiristaana ba'ee booda kan hundumaarraa of eeggachuu akka qabu ibseetudha kan inni isaaniif barreesse jechuudha. Akkasumallee jaalala hin qabdu. Jaalala keessan kan ammoo irra caalaatti jabeessanii qabaattan warreen biroodhaaf fakkeenya ta'uu amma geessanitti jaalalli keessan kan duraa caalaa maalaa ta'u cimee itti isiniif haa fufu. Wal hin morminaa walii keessaniitiin wal gidduutti wanta yaada addaa isin gidduutti hin ka'iin jechuudhaan dubbataara wal mormii irratti namoonni baay'een osoo hin beekin dhugaa dubbachuudhaaf kan gaafa deemsu osoo hin beekin baay'ee wal falmina. Dhimma tokkotti tokko akkasidha tokkommoo akkasidhachuudha. Wanta dhimmichi kan nama dinqisiisu dhimma bu'uuraalee ta'uu danda'a. Dhimma dirqama biraatti ta'uu danda'a. Garuu callisneetuma xiqqaa ni taasisanna. Kun baay'een kiristaanummaa kan nama miidhudha. Abbaan tokko maal jedheera wanta namatti dubbattu tokko yookiin wanta namni sitti dubbatu tokko wanticha inni sitti dubbachaa jiru kana ati kan beektu yoo ta'edhaa fi namni kun immoo jallisee sitti himaa kan jirudha yoo ta'e dhimma kanatti dhuguma ergixeenyaadhaati dhuguma ni beektaa jedhi gaafadhu malee hin mormin jedheetu haala kanaatiin barreesseeranna. Wantoota intinaan taanetti callisnee dhiisuu hin dandeenya. Amma baay'ee wal falmuu adda addummaa gidduutti uumuun isaan kun kan kiristaanummaa miti. Jaalala namoota gidduutti kan dhimmoota fageessan keessaa tokko kanadha. Wal falmuu jechuudha. Wal mormuu. Wanticha mataa keenyaa ergixeenyaa ta'uu dandeenya. Garuu wanta ergixeenyaa taane kana akkoo callisnee dhiisuu koo hin dandeenya. Ergixeenyaan sirriima dhugaadhaa kanan beektaa. Inni dhiisnee bira darbu beekna. Malee amma kan koo fudhatamutti amma yaadni koo sirrii ta'utti jedhanii namoonni baay'een wal mormiidhaan yeroo isaan itti dabarsan wanta argamuudhaaf inneen akkasii kun barbaachisaa akka hin taane kiristaanota gidduutti wantoonni akkasii kun barbaachisaa akka hin taane sirriitti beekuun barbaachisaadha. Taanee boqonnaa shanaffaatti waa'ee dhufaatii lammaffaa gooftaa keenyaa bal'inaan kaaseera. Boqonnaa afurjaattis waa'ee dhufaatii lammaffaa ni kaasa. Kiristoos dhufuudhaaf akka jiru gaan saboonni kun maal jedhanii turanii yeroo namni isaan jalaaduu baay'ee gaddaa turanii namni kun akka deebi'een kaanittis yaadaa waan ta'inaaf boqonnaa afuraffaa jette dabalee kaaseeraaf bal'inaan namni yeroo isin keessan gidduutti du'u dhimmoota kana gaddarratti hin baay'isinaa namni gaafa boqotu deebi'ee maal ta'uudhaaf jira Kiristoos dhufaatii lammaffaa isaadhaan ni ka'a namni kun ka'eetu qaama haaraadhaan warreen isayyoo akkamitti akka kaa'amu sagalee faaggaa qulqullicha ergamaa waaqayyoodhaan yeroo sagaleen kun dhaga'amu waaqayyo kabaja isaadhaan ni dhufa. Yeroo kana warreen Kiristoosiin amanan dursanii ni ka'u jechuudhaan abdii kan isaaniif kenneera jechuudha. Innaa kana booda waaqayyo gooftaa keenya wajjin gara samiitti ni fudhatamna. Achis immoo bara baraaf yeroo hundumaa isa wajjin ni jiraanna malee banneenaaf nu duuneenaaf jechuudhaan waa'ee du'aa ka'umsaa haala kanaatiin ibseera jechuudha. Boqonnaa shanaffaa irratti immoo dhufaatii lammaffaa ibsa. Dhufaatii lammaffaa gooftaa keenya egaan hin dagatiinaa Kiristoos lammaffaa dhufuudhaaf jira. Kanaafuu yeroo kamii maal ta'a dammaqaatu jiraadha. Kiristoos kan dhufu akka hattuuttidha. Akka hattuutti jechuun maal jechuudha? Namni kamiyyuu guyyaatti hattuun mana isaa dhufee hatu hin beeku. Hin beeku. Osoo beekeetu ka'ee cimee eeggachuu danda'a. Kan nama dinqisiisu kiristaanota akkuma kanaati jechuudhaan qulqullichi baasu ni barsiisa. Dubartiin daa'umsaa fi gadameessa keessatti daa'ima qabattee jirtu nagaa jettee otoo taa'aa jirtu gammachuudhaan otoo taa'aa jirtu ammuma kana maaltu dhufa ciniinsuun ni dhufa. Kana booda ciniinsuun dhufuudhaan takkumatti jechaadhaan bakka isheen turte wanta biraatti jijjiirachuudhaan cinqeeti yookiin immoo dhiphina guddaa keessa galchaa jirtu akkamatti. Inni akka kanaatti dhufaatiin Kiristoos jechuudhaan illee dabalee kana kaaseera. Amma namni deemaa jedhee qabatee mana ijaarratee maal godhee jireenya fooyyeffatee jiraachuu gaafa jalqabu. Kan gidduutti dhufaatii Kiristoos ta'uu danda'a. Dhufaatii Kiristoos jechuun immoo Kiristoos bakka samii marraa gadi dhufuu sana qofa osoo hin taane dhala namaatti Kiristoos kan dhufu si'a lamadha. Kan jalqabaa du'a foonii. Duuti foonii yoo akka ta'e namni beeku hin jiru. Innaa du'a fooniidhaan namni dhufate innaan Kiristoos dhufee raachuu salphaatti nama kanaadhaaf. Deebi'ee immoo dhufaatiin lammaffaan kan Kiristoos dhufuudha jechuudha. Inni akkasii kun ni jira. Kanaafuu dammaqaa hin rafiinaa akka warreen alagootaa hin ta'inaa.
iyyuu jireenya keessaniidhaan yeroo hundumaa dammaqoo ta'aatu Kiristoos akka dhufu beektanii yeroo hundumaa qophaa'oo ta'aatu jiraadhaa jechuudhaan barreessa. Ba'uunet ergaan kun baay'ee nuufillee gorsa cimaadha. Gorsa cimaadha. Waa'ee ejjaa duukarra wal qabatee, jaalala gidduu keenya jiru wal qabatee, wal falmii jiru wal qabatee, dabalataan immoo waa'ee dhufaatii lammaffaa gooftaa keenyaa baay'ee ol keenya dagannee yeroo hundumaa callisneetuma waa'ee biyya lafaa kanaa yaaduudhaan waa'ee biyya lafaa kanaa jireenyuma kana qofaa kan jiru nutti fokkaachuudhaan dhimma kana qofaaf yerootti dhamaanudha kan mul'atudha. Ergaan kun nuufillee guyyaarraas yeroo sana saboota kanaaf kan barreeffame irra nuufisidha waan ta'eef kana sirriitti hubachuun nurraallee ni barbaachisa. Kanaaf salphaadhumatti ergaan qulqullicha Phaawulos gara saboota Tesaloniqeef kan erge kan jalqabaan kana fakkaata. Kan lammaffaa immoo kutaa ittaanuun kutaa ergaa sagalaffaa kan jennuun ergaa isaa gara Tesaloniqeetti kan erge kan lammaffaa qabannee kan deebinudha kan ta'u jechuudha. Har'aa fi asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa ittaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyoon turtii gaarii galanni Waaqayyoof.